beektarri warri beektan akkatti nama qocca'u. Ani ara maalin betama kana godhee sallala ka godhee bitee barbaachi gizee saniin 8,000 bitee bilbila kana. Ani moo bilbila kana jechuun amma kana godhee da. Chanta gizee kana amma dhiyootu birri beekan bitee be Itoophiyaa keessatti. Hello, akkam jirtanii kabajamtoota hordoftoota Didaatiif nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii mee akkam jirtanii turban akkamitti darbee egaa babbannee jirra akkam jirtanii fayyaa jirtanii hordoftoota Didaatiif akkasumas immoo itaalan jirtanii fayyaa jirtanii nageenya waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa ture dhuguma ani garuu online irratti yeroo hundaan argamu si'itu badamana jechuudha. Ani immoo argamuu hin danda'u. Didaan immoo torbanitti yeroo tokko wayim yeroo lama yoo dhufe kanaafuu viidiyoo yeroo baay'ee hojjechuu hin dandeenye baay'ee sin yaadeera. Kechaa'u Frankie na yaadite. Frankie samuna kana ji'a tokko caalaa miti hin hojjenne maaliif innis immoo kan akkuma beekamu ani baadiyyaan jira maazarii bira jira da'ee jira kanaafuu natti akka deessi nama hundaatu beekaa waa'ee Frankie laalchisee amma waa'ee Frankie laalchisee ta'u dubbachuudhaan hin qabdu. Rabbi jechuudha daa'ima si kennee jira daa'ima kee wajjin Frankie hojjechuu qabda malee ana wajjin ammaan booda Frankie hojjetu ani ammaan booda akkuma argaa jirtan baadiyyaatti daa'ima kee wajjin qullubbii hojjechaa jira waan ta'eef natti hin tolu as hojiin gaaraajiin jira walumaa galatti jechuudha ammaan booda daa'ima kee waliin qullubbii Frankie hojjetta malee ana wajjin qullubbii hojjettu inni daa'ima mana hambaatu waan ta'eef viidiyoo kee hojjetta. Channel Brandon Banuftaana. Inni ganaan beekamne ganaadha. Afaan asitti nan tura xiqqoo. Inturta? Jaalladha turta. Yaa ji'a lamaan takka akkatti nan tura. Jechuun amma fakkeenyaaf. Yaa Kiristaanaan egaa darbee booda ganaadha. Amma sooma keessa jirra. Soomni amma dhumuutu hin dhufu. Sooma keessatti maalan godha dhufe. Achiin booda nama waan hin qabneefu. Ayin dhufin asumsii wayii. Namni hin jiru kophaa kiyyaa akkaman ta'anii manatti dhufe. Didaan yaa akkuma beektan na biratti dhufuu danda'a garuu innis itti ulfaata. Ta'ullee garuu itti ulfaatees ta'ee amma ani seeraan maal jechuudha. Araasitti seeraan badambitti arrasan qaba. Kanaaf waa'ee keessanii ilaalchisee dhugaa dubbachuudhaaf tanaan warreen sarara keessatti jechuudha itaalimiif jaalala isin qabdaniif agarsiistanii jirtanii wantoota adda addaa gargaaruudhaan dhugaan isin jedha jaalallee isin nuuf qabdan baay'een ajaa'ibamee jira waan ta'eef maqaa isaanii kun biyya Arabaarraa kun biyya Ameerikaarraa kun biyya Dubaarraa namni kennaasiif kenneen jira isaan galateeffatu maqaa isaanii maali? Walumaa galatti hunda keessaniifuu baay'ee galatoomaadha karaa isaatiin waan naagotan hunda jechuudha hunda keessanuu dhugaa dubbachuudha baay'ee galatoomaa waan isin kennu kan ba'een waaqni isin deebisu እና baay'ee galatoomaa dhugaa rabbii baay'ee isin galateeffachuu barbaada naageera karaa isaatiin baay'ee galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf waan jedhuun qabu waan guddaadha kuni waan guddaa inni biraammoo inni biraa jechuudha duratti akka tasaa ta'e jechuudha as dhufuu hin barbaanne garuu mana warraa itaalii dhufuu hin barbaanne
Moobaayilii kee cabinaa jira. Moobaayilii koffee jalaa cabina. Isaan kaastaan makoe. Dhugaa sinidha. Nga dubbachuudhaaf inni kan dhufe isaati. Bilbila kiyya waggaa torban qabadhe. Waggaa torban 8 amma. Baay'een isa jaaladha. Kunoo moobaayilii kaneedha. A5 beektaan isinillee yeroo baay'ee silkii kana qabadhe. Tasa harkaa maazariirra harkaa kufeet jala cabe. Gaddeera dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gaddee. Baay'ee. Kootu na hojjechiisinaan jette homaa gochuu hin danda'u. Iskiriin isaa keessatti cabeera natti fakkaata. Mul'atu iskiriinii irratti sana xaqameera. Lafaa jaladhee kootutii moobaayilii fuudhitii magaalatti na hojjechiisi. Nama kinoo sarara keessatti ishee dubbisu nama baay'ee ture waan ta'eef ishee egaa waan ta'eef kootu na hojjechiisinaan jette kanaafan as dhufe jechuudha har'a wanti jiru kana hin gaddini yoo ani amma jechuudha isa kan fuudhee deemee jechuudha. Kan gaddee tokkoffaa bilbila kana baay'een jaalladha. Dookumentii baay'ee jira. Dookumentii baay'ee qaba lammaffaa immoo biyya Arabaatti hojjedhee kan bite. Dhugaa dubbachuu waggaa torbaa ammoo kuma 2,600 akka Itoophiyaatti. Ani kanan fidee dhufe. Moobaayilii haararra jechuudha moobaayilii haaraa naannoo. Haaraa yeroo baay'ee haaraa namni haaraa hin barbaanneef waan yeroo baay'ee qabadheefan jaaladha bakka. Baay'ee namatti tolti bilbilli. Salphituudha. Akkuma argaa jirtan ilaalaa. Baay'ee bareeduudha A5 jedhamti. Iskiriin ishii gannamee jira baqqaqee jira. So isni kun yoo jiraate adoon noomee dhaqee tan gaafadha. Kanaafan keessaan na dubbistan ifama waliin yeroo xiqqoodhaaf torban lama sin beeku sin jala baduu danda'a online irraa hin beektanii warri na dubbistan warri yuutuubarii kiyyaa taatanii yuutuubiidhaan voiceidhaan WhatsApp irratti na dubbistan Telegram irratti na dubbistan hunda keessaniifuu kan isinitti himuu barbaada homaa gochuu hin danda'u bilbili kiyyaa cabe jira. Yo sirraa hubaannaanis waaqatu beeka. Ani amma kan shakku inni kun bilbilli kun hin jiru A5dha biyya Arabaa fidee Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee namni hin qabanne silkii kana. Yoo jiraate yoo hin jiraanne boollata si gata. Maaliif gatta gatiin hin barbaada? Ani beekama biyya alaatti abasaa nyaadhee bitee dhufe. Abasaa nyaadhee jedhamu namni hunduu abasaa nyaatee dhufe. Naandee akkasiin godhamu. In beektarri warri beektan akkatti nama qocca'u. Aadaa maaliin bitamaa? Kana godhee sallaala. Kan godhee bitee. Waan bajir gizee saniin 8,000 bitee bilbila kana. Ani immoo bilbila kana jechuun ani amma kana akkana godheeta. Chanta gizee kana amma dhiyootu birrii beekan bittee bee. Itoophiyaa keessatti. Dhugaa? Namoonni yaa ta'u ishee. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya har'a kan qabannee dhufne isa kana inni lammaffaa immoo maalinni daa'imti koo yoo nagaadhaan guddachaa jira. Waa'ee daa'ima kiyyaa yeroo isinitti himne dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dafee guddachaa jira. Baay'ee nagaadha inni. Amma jechuudha dhugaa dubbachuudha meetira tokko ta'uuf ta'a bijaani. Guddatee jira meetira tokko ta'uuf ta'a dheerinni isaa baay'ee naajaa. Waliin taanee naasee himee. Gurbaan kee wajjin hojjennaa karaa baadiyyaa keessatti wanni qotiisa qochisiisa. Kristinaan isaa gaajjira. Warri kiristaana taatan hin beektanii kiristinaan dhiirri guyyaa 40 ka'a hin beektanii dubartiin immoo guyyaa 80. Waan dhiira ta'eef gamucaan keenya guyyaa xiqqoo taafee guyyaa 15 akkas hafee jira. Egaa waaqatu beekaa guyyaadha. Akkuma beekamu jechuudha maqaa isaa immoo jechuudha kiristinaan oga ka'e booda. Kan qabu. Maqaa isaa sinitti himna sarpiraayiziidha. Kiristinaa yoogaa waaqni jedhee yoo nuti tole baadiyyaadha kiristinaan isaas viidiyoo hojjennee isin gadhiisna. Meellaalla waan hundaa isa kana waan haaraa waan tokkollee baay'inaan hin jiru silamaan mana keessan jiraanii waan jettu jedhiti meeqa daqiiqaan deemudha. Maal ajjaa sirraa kenna ajjaa. Eenyudha raasiin amma didaan dhufee ajjaa fidinaan jedha. Nama ijaara. Didaan laala ammuma of xaggaanu qabate inni. Nama ijaara. Tole kaameraa jalbas kaameraa duubas si buusa. Taa'imni keenya rafeera. Amma yeroo qabnu viidiyoo.
gara magaalaan deemaa isa kana wantiin inni biraa soo barbaadu wanna qabdu jira. Garuu jechuudha ijoollee baay'ee dhuga kiristaanaa ka'ee booda jechuudha haala gaariidhaan hordoftoota keenya kofalchiisuuf bohaarsuuf jechuudha haala gaariidhaan dhufna hin jaalatan jedhee nan yaada. Yaa'u manatti gallee booda beekanii egaa manatti gallee booda hin beektanii akka barbaannetti nutti tola nu lamaanuu yeroo isaan viidiyoo babbareedaa isaa isiniif hojjenna jedhee yaada. Isa kana daa'ima keenya wajjin hin hojjenna. Waliin siin barsiisna. Asii achitti siin barsiisna. Asitti hin ta'u. So hordoftoota Diidaa Tube kan addunyaarra jirtan kan Diidaa Tube fi haadha manaa keenya hordoftan isin hunduu egaa qophiin keenya har'aa asuma irratti xumuramee jira. Yeroo biraa amma wal agarrutti jechuudha jaalalli nuyi isiniif qabnu isin bira haa ta'u jedha. Daa'imti ka'aa jira. Egaa hirriba keessa ka'aa jira. Sagaleen natti dhagahamaa jira. Egaa nagaan naa ta'a. Baay'een isin jaaladha. Turban gaarii isiniif haa ta'u. Chaanalii keenya haaraa hafan hundi keessa subscribe godha. Warri immoo nu jaalatan like, share, subscribe hunda keessan. Ciao.